Ooltanii bultanii akkam jirtu? Har'ammoo waa'ee baarollee yookaan baccaaroo kan jedhamudha kan ilaallu. Dhibee kana maaltu fida? Akkasumas manuma keenyatti maal goone kanarraa bilisa ta'uu dandeenya, ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Baarolleen dhukkuba gogaa namaa irratti mul'atan yookaan ba'an kan fangasii gogaa keenya irra jiraatuun kan malaseeziyaa jedhamuun kan dhufudha. Baarollee yookaan baccaaruun dhibee gogaadha. Dhibeen gogaa kun immoo kan dhufus sababa fangasiidha. Fangasiin kun jechuunis malaseeziyaa kan jedhamu kun gogaa nama hundaa irratti ni argama. Gogaa nama kamii irratti ni argama. Haa ta'u malee namoota tokko tokko biratti dhibee fiduu danda'a. Namoota hedduu biratti dhibee hin fidu. Namoota tokko tokko biratti garuu dhibee fiduu danda'a. Eenyu fa'aa irratti dhibee fida yoo jenne fakkeenyaaf namoota naannoo qilleensa ho'aa jiidhaa ta'e jiraatan hot and humid namoota naannoo akkasii jiraatan biratti hedduminaan gogaa isaanii irratti wal horuudhaan ni mul'ata. Kana malees immoo namoota gogaan isaanii zayita hedduu qabu biratti baay'inaan ni mul'ata. Mallattoon dhibee kanaa inni guddaan keemikaala asiidawaa ta'e kan fangasiin kun oomishu kan azileek asiid jedhamu kan dhufudha. Wanta azileek asiid jedhamu kan fangasii kana oomishame kun gogaa keenya kan halluu kennu yookaan gogaa keenya keessatti kan halluu nu kennu meelaaniin kan jedhamudha. Meelaanii sanarratti dhiibbaa geessisuudhaan miidhaa geessisuudhaan gogaa keenya keessaa balleessuudhaan akka gogaan keenya addaatu akkasumas xixiqqaatu wanta adii xixiqqaatu akka mul'atu taasisa jechuudha. Gogaa keenya jalaati meelaaniin hin jiru taanaan gogaan keenya ni addaata. Sababa kanaadha kan gogaan keenya addaatu dhibee kanaan. Darbee darbees hooqxoo xinnoo qabaachuu mala. Karaaleen itti daddarbus tuttuqqiidhaan yookaan uffata nama dhibee kana qabu uffachuudhaanidha. Mee dhibee gogaa kana ofuma keenya mana keenya irratti ofirraa balleessuuf maal gochuu qabna jennee ilaalle kan jalqabaa qullubbii adii rurrukunnee bulleessuun yookaan murmurree daaknee bulleessuun jiidhaa isaa iddoo gogaa rakkina kana qabutti dibachuu. Sanaa booddee immoo daqiiqaa 30 booda bishaan qulqulluun dhiqachuu. Yoo xiqqaate guyyaatti al lama akkas goone hanga wanti kun gogaa keenya irraa badutti itti fufuu. Garbiraan cuunfaa loomiidha. Cuunfaa loomii walakkaa siinii bishaan siinii bunaa tokkotti maknee bakka sanatti dibachuun erga halkan tokko ofirra bulchinee booda dhiqachuu. Kunis hanga wanti kun nurraa badutti itti fufa. Garbiraan nadhii dammaadha. Damma uumamaa jechuudha. Haphisnee gogaa dhibee kanaan hubame sana irratti dibuun sa'a lama ofirra tursiisnee dhiqachuu. Kanas guyyaa guyyaadhaan torban lamaaf yoo goone yeroo hedduu nurraa balleessa. Inni garbiraan itittuu aannanii haphifnee daqiiqaa 30 dibachuu sanaa booda qulqulleessinee dhiqachuu. Akkasumas zayita kokonaatii guyyaatti yeroo 2-3 yoo dibanne turtii torbee 2-3 booda dhibee kana nurraa balleessuu amala akkasii qaba. Kanneen kun egaa sababni isaaniis amala antifangasii ta'an waan qabaniif amala fangasii qaama keenya irraa balleessuu waan qabaniif dhibee kanarraa bilisa nu taasisu jechuudha. Karaa yaala ammayyaadhaan immoo ogeessi fayyaa dhibee gogaa erga dhibeewwan gogaa qaama keenya miidhan irraa adda baasee booda qoricha dibataman adda addaa hedduu jiru kan farra fangasii ta'anii dibannaaf shaampuu adda addaa jiru. Kan farra fangasii ta'an isaan kana nu ajajee dhibeen kun akka qaama keenya irraa badu taasisuu danda'a. Haa ta'u malee dhibeen kun yeroo biraa ofumaa deebi'ee mul'achuu danda'a. Dhufee baduu amala akkasii qabachuudha. Yeroo kanas yaala kan argannaan deebi'ee bada. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.